kanan. Harkisi fuulduratti ka'e kun har'a deebii isaa akka argatu si kanan. Harkisi fuulduratti ka'e kun akka irraa hidhaanii kamu si kanadha. Harkisi fuulduratti ka'e kun dhimbisa akka harka kee galu si kanadha. Fuura Antooqii na guddisaamee jedha. Harki koo dibameera jedha. Dibamee harka keessan amantiidhaan, harka keessan diba amantiidhaan. Baay'ee saaraa keessa maqaa Yesuus Kiristoos. Baay'ee hojja keessa maqaa Yesuus Kiristoos. Baay'ee jala maqaa Yesuus Kiristoos. Kutama. Fadhaas. Afuura akka tasaa nama jeesu dhaqqee dubaa'ee kana keessa. Afuura akka tasaa nama jeesu. Nan kasaas. Dunkaana gaddamman isaanii balbala. Aduu bakkee taaba Yesuus. Deemneraani. Furajawwee. Deemneraani maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Hirriba keessa kan jettu. Hirriba keessa fuutee baduuf kan barbaadu. Ifadha ofirraa ifadha. Dookimentii isaaniitti summii kan natte. Nyaataan kan galte, dhugaatiin kan galte. Ergaa maraatummaa akka isheen ofajjeef akka isheen summiin duutu akka isheen binyoodhaan duutu du'atti kan akka faaffaatu afuura du'aa narkaan baatu natu guddifate kan jettu natu wareeggate kan jettu haxaa ofirraa Yesuus haxaa ofirraa sammuu keerraa rifeensa mataa irratti kan hojjetamte uffata irratti kan hojjetamte baay'ee maqaa gooftaa Yesuusin ifadha ofirraa qabaki miila kee sochoos nagadhiisi maqaa gooftaa Yesuusin haqa na duuba gadi hin baatu kan carraa koo awwaalte kan maqaa koo awwaalte kan rifeensa koo awwaalte kan uffata koo awwaalte kan seenaa koo awwaalte nagadhiisedhaanii haxaa ofirraa haxaa ilaa rifeensa keessan irraa haxaa በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ teessumni keessa gala afuura waraanaan tokko jira akka bakakkaatti lafadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama jeesedha hin ajjeeftu yaada guddaatti naqee jira cinqateetti naqee jira waaqayyo harkaa baasee nama guddaa godhana jedhe waaqayyo harkaan baasa hidhaa kanarraa niika balbala jireenyaan itti bana balbala haara galfiin itti bana gubataan jiraattu naan jedhe waaqayyo nagaa dhabaan jiraattu naan jedhe waaqayyo ulfinatti hin baasa naan jedhe waaqayyo seexanis hir'isuu barbaada ani immoo nan kabaja ani immoo nama guddaan godhane gooftaan harka keessa dachoo ol kaasaa ga'amu nama karata harkaa ba'a yeroo dheeraaf nama hidhame waan ishee hidhe hin beektu waan carraa ishee rukute hin beektu har'a garuu bineensichi gadhiisisa du'a baatu ofura maraannaa baatu ofura kisaaraa baatu ofura hiyyummaa baatu ofura baarsaa uffata irratti maqaa irratti footoo irratti wantoota garaa garaatiin kan galte harki kun gaafa sirra dhufu ka'ee irra kutamtaa hin dhaabatin ofura qaallichaa soora kan barte qallaba kan barte horii namaa gaaddidduu namaa kan waraantu si waraanamta harka rakaa irraa ifadhaa amma nama bilisa ba'u jira waaqayyotu irraa hiikee nama guddaa godhanaa jira wayyoo nan du'aa laate wayyoo nan maraadhaa laate hidhaatti ergeeradha abiddatti ergeeradha carraa ishee sirkaa fuudheeradha maqaa ishee sirkaa fuudheera ilaa isheen garba kee taatu ilaa hin waraanamtarraa ilaa nama guddaa ta'aa jirti ilaa ifadhaasi bayna በጌታ በኢየሱስ harkarraan kaasinaa lafa dhadha'u am yeroon kee dhumeera qinqolaa digimtiin afurri budaa abidda sitti gasheera am wayyoo nan qabame dhaayira baay'ee humna maqaa Yesuus sammuu keessa waraana gaafatti ka'u nagaarraa fuudhee jireenya jibbisiisee badi ishee godha atamma dhuguma nama taataa'edhaan afurri kun akka
tasan ajjeesan akka tasan maraachisen ajjeesa ila guyyaa meeqa ajjeesuudhaaf jedhee guyyaa meeqa qarqara du'aatiin ga'ee waaqayyoon kaa'ooshe har'a yema carrasha harka baasa waaqayyo amma rifeensarraa garaa keessa sammuu keessa dafii lafa dhayi godhafi iya guddaa lafa dhedhe hin dhaabattaa sirkaan baasa sirkaan baasa Bagas, agak tiga bak, betul kabar rasa, agak tiga bak, kuat udah ni, umur udah tak jesu pada guru. Nanti jesak. Berapa itu? Kira-kira syarat malu jetar, malu dah syarat, malu dah. Sudah, nasi. Kasih dapat sebetulnya dah. Nasi. Mal kamu tu. Akam itu tinggal. Akam itu tinggal sih. Esakap. Boleh esakap sih. Dah. Ini sih kan dua bot. Cara sih kan dua sih. Simos ini dia. Suruh mata ke. Malu apa kau? Lupa tak ada macam ni. Dah lupa. Malu apa kau nak tu? Dah, akan berkas apa? Ambil setir kira ni. Kali share jur kira ni. Nak tu je cuma nende sorani. Aku rukun nama tu bayar tu je tak tu ni. Nama tu bayar. Malu mana mot. Malu tu tu je tak. Malu apa tu nama tu? Aji sadira. Nasi. Aji sadira. Mana? Kalau dah situ goda. Jadi ni share malu goda tu. Amma tu. Ni wala si sadira. Bakawan cerita tu wala lah tu. Isa boleh tu marah kamu tu. Jesu. Biar aku mati, akan terjebit. Sagale gudda. Saya sedih cara ni lepas ni kisah dia. Toko lama sedih. Budak. Toko lama sedih. Dah lagi sampai. Dah. Sagale gudda. Dah kisah. Lepas ni kisah dia. Kalau dia bilang ayo. Amat kalau dia pun ada berat. Haleluya. Oh sinama danga kaba yomu danga sanaru amarwa tinabote. Oh sinama danga kaba yomu danga sanaru amarwa tinabote. Leke rumangkabu nama hejefetu nama dibayar dibata bilmati kesiku silkubat lagi doan maksud seragam tu Tentara tu yang itu dia harus. yes sikit kes betul bapak ini Nanya tu garun nanti ufana raba kata. Enna asi semua arkin tu wai asi wai wana nanti asi mana wai justice dah judane cara terk. Na mana kan roti aga asi gede dan lajar garun mana kuda tu koi justice acimu akab cuma liu macam aku akak ke tahu arkinnya. Inta jajila. Esi. Kan manarge ananis obboleessa kos utuu budaan qabee nu deemuun arga obboleessa koo lakki biraanii hin qabeeni kottu ana wajjiniin deemta jedhee namni nama guddaa wayiiti budaadha garuu nyaachuuf jedheef cakkatti geeffata. Tamaama keenyaa ta'e sasi nyaatu
anaanis ni dargatu bakka kanuma argee dabjuudha. Isuma amma si dhiisee sokkee dhabee galateeffadhaa fi. Mucaa daa'ima kana sitti kenneera yaa Waaqayyo. Abbaa mucaa kana eessa? Injuru inni gotee babali bakkaatu tureera. Ji'a darbeera inni nu gatee deeme. Jalqabas immoo bakka karuma keetiin saba kanatti karuma keetiin karuma paastorii kanaan gargaarame Waaqayyo naa galateeffadhaa dhugaan baane. Waaqayyo gargaara. Dhugaan masakarree waanuma paastoriitu mana kan kireeffadhee jiraadhu kanaan dura baay'ee mucaa kana dhalee baay'ee rakkadheen ture. Birriinaa laatee na gargaaree Waaqayyo fagalatu mana keessa mana namaa keessaa na baasee kiraayii keessa na kaa'e Waaqayyo nama kanas naa laate Waaqayyo na gargaaree naa galateeffadha. Kattu waan si dangoo jiraate kottu na bira. Ishee? Bakka galateeffadhaa fi Waaqayyo. Yaadni naa dhiyyeessu. Ameen.